Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii maskuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi jaalala waaqayyo isiniif haa baay'atu. Mastuu maal hojjechuu heddii yoo jettanii kunuun daakuu qopheeffadhee jira. Asitti immoo bishaan ittiin goonee zayitiidha, sukkaara xiqqoo ishiiti, soogiddaa. Amma bishaan xiqqoo ishiittiin godhanna. Bishaan xiqqoo ishiitti godhannee raawwannee maal hojjechuuf yoo naan jettan sukkuuma waliin hojjenna. Sukkuuma yookiin caccabsaa isiniin jedha. Daakuu keenya kan asittiin godhanna. Kazaan boohala kazaan daakuu keenya akkanatti ni bukeeffanna. Bukeeffannee raawwannee akkanatti goggosinii wakkaatti jechuudha. Baay'ee goggosuu baanu laqaqqa goone ni bukeeffanna. Wanta baay'ee hin barbaanne kani lixii xiqqoo bukeesse maaliif ta'a? Dhadhaan akka badaadha kaasitti dhadhaan ittiin nyaatanii sadirraa akka ka'e waan xiqqoo ishii goonee nyaanna jechuumaa fi akka daakuma kana minaamina kun biraatiin darbu zayitoonni xiqqoo ishii ittiin godhanna. Turallee garuu itti godhee jira. Ammallee xiqqoo ishiitti dabalee akkanatti itti godhannee ni bukeeffannaa jechuudha. Namni harka tokko namni ija tokko biyyeedhaan hin taphatu jedhanii namni harka tokko silaata baay'ee ulfaata dhabeettu harka tokko hojjechaa harka tokko bilbila qabachaa sababa saniifu kunuuti daakumaa diimatee jechuu keessanii nafuu xiqqoo ishee waan nuti godhe sila ta'eefu barbarree itti godhee inni addaa sila ta'eefu daakumas akkasii isinii jedha. Amma immoo tolchinee annoo jennutti walitti deebina. Olitti deebinee kun tolchee jira jechuudha. Xiqqoo ishiin magaalaa eebeetto sila addaachuu gabaa ture jedha. Sababa saniifuu amma asitti kunuuti dhadhaa qopheeffannee jira jechuudha. Dhadhaa baay'ee tokko dhugaa isinitti bashettaan isaa bichaan na nyaadhu namaan jedha. Koota yaa nyaanoo jibaanoo akkasumas immoo caccabsaa hojjetannaa akkamitti hojjetu jechuun keessan hin nafu. Qixxaa kana inni caccabsina jechuudha. Akkanatti qixxaa kana akkanumatti caccabsine isinitti agarsiisa. Akkanatti caccabsine jechuudha. Xixiqqeessine akkanatti xixiqqeessine caccabsine raawwanne baay'ee ho'aadha kuni. Kazaan egaa akkanatti caccabsinee fixnee laala caccabsinee fixnee jirra. Kan guguddate kanniiwwan dammoo akkanatti biraa xixiqqeessina jechuudha. Akkanatti biraa xixiqqeessinee raawwanne maal goona amma zayitii dhadhichi aannu keessa jiru kanaa fi ixaa kana oliin geenya jechuudha. Akkanatti bismaa booda akkanatti oliin akkanatti geenyaa siniin jedha. Kanniiwwan dammoo qixxaawwan akkanatti guguddatee hafe kan
ilkafa isaa xixiqqeechuu qabaanna jechuudha. Akkasii isiniin jedha uummata qabsii akkanatti hojjetama sukkuumaa yookiin caccabsaa jechuun isiniin jedha. Maalka osoo biyya keenya jiraanne sila kana caala dhadhaadhaan bassine harki muluun dhadhaa bichaa ta'a beektu asitti xiqqoo shiika ni beektu jireenya biyya hambaa keessa warri jirtan hundi keessanu jireenya biyya hambaa namatti hin tamacha'u. Wanta hawwines godhannee nyaachuunis yeroo baay'ee ulfaataadha. Sababa saniifuu uumaa wanni goonu hin jiru. Guyyaa tokko ni dabarti aga dabartitti garuu immoo zayituma biyya hambaa dhadhaa godhannee bishaanuma biyya hambaa daadhii godhannee midhaan biyya ormaa cooma godhannee nyaannee keessa yoo jiraanne malee biyya ormaa hunduma keenya fiifiyyuu baay'ee ulfaataadha sila ta'eefu. Agamuu gaafa waaqayyoo wanta biyya baanee sigdatii biyya baanee fiinuuf galmaangee biyya keenyatti deebinee gallutti zayituma kana dhadhaa godhannee nyaannee jiraannee biyya keenyatti gallasiniin jechuufanii obboleewwan koo akkasumas ka mastuu garaa jaalattaa jechuun keessanis nafoo garuu yeroo baay'ee beektu wanta tokko wanta haarawaa kana godhiifna wanta na jechuudha qalbiin koo sababa saniifanii hojjedhee gana hojjedhee immoo ana qofa kophaa koo nyaataa isinis na wajjin nyaachuu qabaattu jedhee tanani yaa nyaannu sinin jedha waliin qammasnamee akkamiin mi'aawu ilaalla. Dhugaa isinitti hima dhadhaan isaa bichaan jechuudha. Dhadhaan isaa bichaan baay'ee tokko namatti tola. Sinin jedha nyaata baay'ee namatti tolu nyaata baay'ee mi'aa ta'ee waaw dhugaa isinitti himaa jechuudha. Qallaaliin mi'aawuu koottaa yaa nyaannu sinin jedha. Nyaanni kan ollaa wajjin nyaatantu mi'aa kan ollaa wajjiniin wannu jedhamtu mi'aa sila ta'eefu akkasii koottaa yaa nyaannu sinin jechuu jaaladhaa. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii maastootaaf taatan hundi keessanu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis koottaa yaa nyaannu sinin jedha. Warroonni maatii koo dura taatan nuu jedha jarri koottaa nyaadhaa. Warroonni maamila koo hin taane immoo akkanatti dabalamtanii maamila keenya taatanii nu jajjabeessitanii sinin jechuu jaaladhaa. Dammoo yaa nyaannu koottaa sinin jedha. Caccabsaan kana fakkaata barbaaddan qixxaa goggogaallee nyaachuu dandeessu dhugaa laala. Indoom qixxaa goggogaa kanatti mi'aayyuu gisee gurrarraa afaan nama iyyuu maatiin keenya duraan akkanatti tolchanii biddeen jala nu godhu saniin booda biddeen jala yeroo fudhannee nyaannu akkatti mi'aawu ni beektu sila ta'eef akkasumatti mi'aayyuudha. Qixxaan kunuyyuu koottaa yaa nyaannu sinin jedha. Akkasumas viidiyoon keessuma irratti dhumata laayik sheer gochuun irraanfatinaa. Achumaan immoo itti goraa nyaadhaa waan kata akka fudhadhaa qallaali mi'aawu sinin jechuufan.